Harka fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Qophii keenya kanarraatiin moggaasa maqaa Oromoo durii hanga ammaatitti kan jiru wajjin ilaalaa turra. Nu faana turaan affeerraa keenya. Moggaasi maqaa Oromoo biratti hariiroo uumaa fi uumama irratti hundaa jedhu qorattoonni seenaa Oromoo. Hayyuu anthropoloojii kan ta'an Dr. Gammachuu Magarsaa yoo dubbatan moggaasi maqaa Oromoo ganamaa karaa jaarmiyaa moggaasa maqaatiin qaallichaan raawwatamaa ture jedhu. Aadaa Oromoo Booranaa qorachuun barruulee adda addaa qopheessuun kan beekaman abjaatanii diidaa moggaasi maqaa Oromoo ganamaa hiree eebbaa fi fiinna daa'immanii sana of keessatti hammata jedhu. Kan maqaan irraa jijjiirame eebballee fiinnallee dhabeera jedhama. Namoonni gaafataman dhiibbawwan siyaasaa, amantaa fi hanqina hubannootiin maqaa akkaataa aadaatiin moggaasaa akka hin jirre dubbatu. Akka Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo garagaraatti dubbatanitti Oromoon dur sirna dhugeeffannaa fi waaqeffannaa isaa irratti hundaa'e maqaa baasa. Oromoon amantaa yaadrimee raajiiwwan hawaa kan keessa jiran hubachuu fi dhugeeffachuurraa hundaa'e astirooteoloojii qorannoo waa'ee waaqaa qaba. Akkaataa amantaa Oromoottis guyyaan hunduu ayyaana waaqaa qaba. Sochiin urjii, ji'aa fi aduu moggaasa maqaa Oromoo keessatti gahee qabu. Ayyaana daa'imni tokko dhalate addeessi eessa oolte, urjii kam waliin oolte kan jedhu ilaalameeti. Fakkeenyaaf yoo urjiin sorsaa wajjin oolte hiikaa mataasaa qabaata. Yoo ruudaa waliin oolte hiikaa biraa qabaata. Kanneen biroos akkasuma. Kanaafuu sirna amantii isaa irratti ijaarame irratti hundaa'uudhaan maqaa moggaasaa ture Oromoo jechuun falaasama moggaasa maqaa Oromoo duuba jiru ibsa. Dur ijoolleen kan moggaasu warra osoo hin taane jaarmiyaadha. Keessumaa ijoollee hangafa karaa sirna hammachiisaa ayyaantuun guyyaa fi yeroo daa'imni sun irraa dhalate ilaaluun moggaasa. Malee inni hiwiidhuma qaban irraa ka'anii moggaasa booda kana erga aadaan Oromoo dadhabaa dhufeetii kan dhalateedha. Waaqeffannaan Oromoo dhugeeffannaa uumaa waaqaa keessahuu kanneen akka urjii, addeessa fi aduu irratti kan hundaa'edha. Daa'imni tokko yeroo gara lafaa dhufu haala fi yeroo sana bakka bu'a. Kanatu ilaalamee moggaafama. Daa'ima dhalatu qofa osoo hin taane yeroo gaa'ilaas maqaan ni mogga'a. Sunis yeroo fi haala guyyaa sana hidhata. Amantiin Oromoo waliinis wal qabata. Aadaa Oromoo Booranaa qorachuun barruulee adda addaa qopheessuun kan beekaman abjaatanii diidaan moggaasa maqaa ilaalchisuun yaada Dr. Gammachuutti walii galu. Akka aadaa Oromootti seerri uumaa maqaa lafaa kan namaa fi kan mukaa walitti hidheera. Fakkeenyaaf namni lafa tulluu jedhee moggaasa, liiban jedhee moggaasa, mukti maqaa arooressaa immoo Boorana keessatti maqaa gosaati. Gosti arooressaa muka arooressaa hin muru jedhama, hin gubu. Fakkeenyaaf namni ayyaana arbaa dhalate arba hin ajjeesu. Kanaaf maqaa callisoo osoo hin taane uumaa fi uumamaatti hundaa'uun walitti hidhee madaallii eegsise kan moggaafamuudha. Kun falaasama moggaasa maqaa Oromoo ganamaa ture. Maqaa moggaasuun ayyaana Oromoo 27 waliin wal qabata. Daa'imni dhalate ayyaanni inni keessa dhalanni manni kan jedhu ilaalameeti. Sirna gubbisaa akkaataa aadaa Oromootti dabni tokko hanga umrii dabballummaa keessa jirutti maqaa isaa sirrii osoo hin taane kan warri fedhaniin waamama. Fakkeenyaaf Boorana keessatti namni tokko daa'ima dabballee 3 yoo qabaate sadanuu jaldeessa jedhee waamuu danda'a. Garuu daa'imni tokko wayita waggaa 8 ta'u sirna moggaasa maqaatiin maqaa seeraan ittiin waamamu moggaafamaaf. As keessatti daa'imni illee of beekeera waan ta'eef ni hirmaata. Kan biraa immoo yoo akaakoo dabballee sanaa jiraatan sanitti moggaasu kunis aadaadha. Warri maqaa baasan nama 7 jilaa jedhamu. Hunduu yaada kennuu isaa booda kan daa'imni filates ilaalameetu waliigaltee nama hundaatiin maqaa mogga'a.
booranni akkasii moggaasa ture maqaa yeroo fi haala wal qabatees moggaafama nama boona dhalate boonayyaa jedhan rooba keessa yoo dhalate rooba barii yoo dhalate barraaqoo galgala yoo dhalate galgaloo baasan ana fakkeenyaaf wayita mana hin qabne bakka dhiphii gubannee turreem keessa waanan dhaladheef jaatanii naan jedhan bakkii fi haalli keessatti dhalatanis murteessa jechuun abjaataniin akkasiin ibsu maqaa wayita ba'u eebba fi finna yookiin diinagdee waliin illee wal qabata boorana keessatti wayita maqaa baasan eebba fi loon kennuuf kanaaf wayita maqaa jijjiirtu eebballee dhabda maqaa ofii baafatan dhiibbawwan siyaasaa fi garagaraatiin dhageettii aadaa fi seenaa Oromoo addaan citee turuunsaa uummanni Oromoo har'a akka burjaaja gumaacheera ummatichi aadaa moggaasa maqaa duraanii gargar ba'ee waan tureef itti deebi'uun hedduu ulfaata wayita xiqqoo mataa ol qabachaa dhufe garuu gara ofiitti deebi'uuf jedhee burjaaja'ee maqaa ofii tolchee itti fayyadamuu eegale jedhu kanaaf yeroo ammaa maqaawwan ba'aa jiran kan hiika hin qabnee fi falaasama moggaasa maqaa Oromoo ganamaatiin kan wal hin arginedha abjaatanii diidaa garuu sabboonummaa Oromootu maqaa namni ofiin moggaafatu sababa ta'ee waan ta'eef hanga hiika afaan Oromoo qabateetti jajjabeeffamuu qaba jedhu haala siyaasaa baraa fi nama jajaan duuka bu'uun maqaa moggaasuunillee jira kun immoo aadaa ganamaa keessaa ba'aa akka deemamu taasiseera fakkeenyaaf bara dargii dhufee maqaa Oromoo gara Abiyoot Natsaannat Andinnatti moggaafamu eegale kun haala yeroo sanaatti of madaqsuun waan ta'edha haaluma kanaan bara mootummaa kanaas namoonni siyaasaa fi haala keessa jiraniin wal qabsiisanii maqaa moggaasu fakkeenyaaf an wayita mana hidhaatti ba'etti maqaa mucaa kiyya gammachuu jedhee moggaasurra falmataa jedhee moggaase hiriyyaan kiyya immoo sabboonaa jedhee kanneen biroo ammoo eebbisaa gammadaa jedhanii moggaasuu eegalan boodarra ammoo namoonni maqaadhuma afaan Oromootiin hiika qabu garuu kan aadaa duraa waliin hin deemne baafachuu eegalan kan duraan uumaa fi uumamaan wal qabata kan ammaa garuu nam tolcheedha ta'us garuu hanga afaan Oromootiin hiika qabaatetti kanuma wayya jedhu namoonni hedduun maqaa Araboota yookiin Israa'eloota moggaafatu sanarra garuu nam tolcheellee haa ta'u malee kanuma hiika afaan Oromoo qabu wayya jedhu kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin waa'ee moggaasa maqaa Oromoo irratti fuulleffate kanumaan goolabameera qophiilee Oromiyaa Global Media kana waliin turtii gaarii